Dimbara gubbaa gizee geenne halkan lama bulee birrii 250 naa kennee elee cinyee iskamin mallas waa dhageeffatullee FM kana gizee dhageeffatu namichi Amaariif waan dhageeffataman 250 naa kennee inni fe'atuu deeme madaabara. Inni Jibuutii dhaqee gizee inni beekandus gara beekandus qajeele bakkee wadamni Itoophiyaa makiina Itoophiyaa beekandus inni gizee inni achi dhaqee an halkan sadi bulee kanuma takka gadiin si deema bara warri gaala eeguun dhibba takka birrii 250 namichi naa kenne. Birrii dhibba kafalee birrii 50 waan jarri bitatu raashina uumamaa bitadhee birrii dhibba kiisii kaayadhee itti qajeelle. Halkan deemaa bullee ganama hoteela Maskaram jedhanii hoteela Itoophiyaa kan Jibuutii kan beekandus kan Shibirtan amma tokko nu geessanii achirraa hariibaa bakka mucaa kana fa'aa wajjin turre miilan salaatas bii faffacaanu jedhanii gadduunne. Amma ummata keenya tokko jira ummanni keenya guguddaan akka isaan gollee yoo biriin hanqatte karaa baaratiin hajjaa wani namatti tolu beeytani. Kotii biriin hanqattee qotee bulaa gandarraa yaa'e kaartii ka biriin hanqattee hajjii yaa'e kana jala siqee waan jedhe asaan dhageeffadha masjiidatti. Haasaa dhageeffadhee gizee jarri haasaan Oromoo kana bira dhaqan inni nama qopheeffate dhaqeetuma sheeka jedheen abbaallee qabu haadhallee qabu kun adaamarra haga asitti gireen na fide dhumaa jedha dooni mana na kaayaa nama keessa jedheen waa takka zarii takka biyyaan qabu jedheen. Haasanii kun bar nama sheekaa guddaa dallaala malee inni ijoollee warra abbaa jamaati warra abiyyoo kana warra muudan kana warra sheekaa warra gadiiti nama qara'ee imaana qaba dallaalallee haa ta'u nama diin rabbii qomaa qabu amma gizee ana dhaabbaan qabu yoon kan hirrifate sheetichi dallaalaaf. Asumaa yoo isaati yatiima gargaaruu isaati akka gowwoofamaa jiru of hin beeku. Asuma doonii guutarra qabee na kaaye. Ani kee rabbiin birri makuranii maazarii sana waddame gaafa biyyarraa bahee baatii moo akkana yaman dhufe waliigala. Baatii torba guyyaa 20 wayi akkana yaman dhaqe. Yaman dhaqe amma. Akkuma karaa gubbaa qabateen ana xura harratti geessa makiinaan kun ofii wal jala si fuudha. Nyaanni dhugiin makiina si kadhatanitti korsiisan waggaa 20 irraa jechuudha. Subhaanallah. Osoma makiinaan badatu wal jalaa nu qoltu osoma kubzii kana nyaannu kubzii kana osoma darbannu osoma nuti sadaqatan ta'al yaa oriyaa ta'al yaa habashi ta'al yeroo ta'u hara diingee gizee hara diingee nama huduuda gubbaa yoo kennu. Gizee saafaa yaalabti wallahi yoo akkana jiraan namni kun akkana dhiiga qiyaama wayitti bu'aa jira hin beeku. Wallahi huduuda Suudii gubbaa gizee gayan waan addunyaan guutuun garana qiyaama wayii buutee asii balaa wayii ka'ee namni achi fiigu fakkaata. Maaltu fugata? Seenne diizaanin seene. Diizaanin seenee osoma adeemu abahaa dhaqe osoo dalagaa jidduu bira gahe. Akkuma nama doonii kafalattee dhufe kanatti oma namni kafalaa dhufe kana ittiin birrii 150 war guddaallee miti doonii yoo ta'u birrii 150. Garuu yoo ta'u birrii 150 kana argachuufi jibicha yookiin qotiyyoo laafaa gurguruu qabda. Kamma kana akka amma lukkuu gurguranii fidan kanaa miti. Ayyee batabboo. Amma achuma akkatti doonii 150 kafallee
Diradawarraa haga Jibuutii waa kafalleetiniin waan jimaa durriyyee kennee tikkeeta baabura birii soddomaa muradha. Kama namni murate kana itti odeeffannoo fuudhee miree karaa ture waan namni walitti haa ta'udha. Kama namni kafale kana akka waan ofii kafale. Ka mucatti himaa miree mucaan guddaadha. Ayyee wallaahi ladhiif laali mee laali qarummaa nama keessa. Namichi rimootii manaa fidee makiinaa keessatti dagatee makiinaa keessa fuudhee istiraahatti rimootii mukayyafaa haa ta'u katiibii haa ta'u waan hin beeku. Rimootii yoo ta'u mobaayilli abbaa duudhaa fayyanii kana jira guddaan kun. Guddaan yaa abbaa duudhaa. Idafaa jira. Nu namichi silkii dhugata jennee silkii gurraa jennee silkii namicha hannee anaaf gurballee. Rimootii hannee bannaa. Rimootii namitichaa. Rimootii namichaa mobaayilii hatu kenna rimootii ta'uun beeyi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wadda daa'imummaa waan isin nama gootu ilaalame. Achi deemnee dalagarraa yaadne. Deemnee guyyaa lama akka deemnee ijoollee biraatti dhufnee mobaayilii. Dalagaa osoo barbaadannu ganama gisee akkana yaanu karama gubbaanu qaba. Allahu akbar. Hayyee. Doortaan. Hayyee birri waaqan baatii afurii qaba. Damoota baatii afurii. Birri 50. Birri 100. Yaala 100 qaba. Hayyee. Illee waan jedhu qaba. Nu qabanii osoo akkasuma torbaan akka hin dhabnee Finfinnee gabbuun. Finfinneetti gisee gabbuune 2 bir. Rafannee osoma Amerikaan gibbii keessa akkana deemnu Allahumma salli ala Muhammad Haaji eenyu jedhanii Haaji Muhammad Haaji eenyu baabura qabaa ganda kenna. Riyaala sharafadhee dhufaa bayaa jira. Inni illee sharafatee bayaa jira walumatti dhufe. Eessaa dhufta gurbaadhaan jedhe Suudii dhufa ka'ee yoom deemte hajjinnaa umraa deeme jedhe yoo sana hajjinnaa umraa jira. Hayyee. Hajji umraa geessitee dhufaan. Isaan baaburallee bitatanii akkasitti ana uffatas naa bitanii haga baabur. Ani birrii biyya jabeeffadhe. Hajji geessitee galaan taate. Hajji na umraa deeme osoo umraa godhaa jiru qabame jedhee. Masjiida Aayishaati osoo gara haramaa dhufaa jiru qabame jedhee dhugama ta'e haajichi. Warra waan beekuuf nan shakkin. Akka an deeme illee quban qabu odeeffannoo qabu na dura deeme. Amma achiin gad dhufa yeroo mana barumsaa dhaqu yeroo gabayaa bahu yeroo warri waadaa itti gad dhufa malee isaan bitaa ol hin deeman akkana beeraaf ijoollee yoo qoraan fa'aa dhaqatu gara gaaraa ol deemte malee nama guguddatti